جافر نصرون سبدي سقطي وريتني نياد تاني جرتن أنا اللي نكسون تاني سجاد يوروموت يورب يجروس خبي يورما جروس هم تقيسنوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جفتنا الدكتور تانينا أران تناقا وسن تيما جرو غولارتي أورومورا يجورا سندلن نبيتن جيتي يادا نبيتن نجو تاكسي تجامع إني سربان لي نما كجتا مغالات نهايتي سايبان كيا فيلي دلقي ونجرا أران تناقا أودي ديمو ولا غيره يتلوف نجا وان بديه مي أسمانو خوارين غافلو تا مي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتي يوتيوب channel لينشوتو bakka jirtan maratti nageenya boosina akka hojjechaa boleen keenya warri biyya jirus kan biyya ormaa jirus hundi keessanuu akkam jirtan alhamdulillah nagaan qaba garuu niin badee isinirraa hin badee baay'ee inshallah yoo rabbii fedhe ammallee gartee yeroo tokko tokko yoo nam mijjate social media gubbatti ol deebiin kiyyan hin oola gochuu barbaadeeti akkasumatti immoo leencoon social media gubbaa maaliif baddaa haram kuttee jechuudhaan illee arra hordoftoottumaan si agarsiisaa hojii inni illee dhufee kaameeraa kaayyatee takkanaati isinillee akkasuma baga jiraattanii ammoo namoonni baay'een gara waatsaappii gara mesenjeraatiin hedduu na barbaadu jirtanii fi gartee sagalee illee naa haa jirtan sagalee illee numaan harkaa isinii deebisuufis hedduu natti mijanne namni tokko immoo waan baduuf qabaa anillee waan badeefiin qabaa natti mijanne sababa immoo namni mijjatuu dhabeef sababa naa mijjatuu dhabeef illee yoo rabbi jedhaa fuula dura osoo viidiyoo tan irratti hin ta'in viidiyoo biraa irratti yoo rabbi inshaallahu ta'ala isinitti himuu guyyaa isin oolamuu jechuu barbaadeeti. Maaliif yeroo baay'ee gara waatsaappii warri gartee na quunnamtanii nasruu karan baddee isa kuttee jettanii gaafiillee na gaafatte warri isiniifillee hin deebisin dhiifama naa godhaa hedduun mashquula ture biizii ture. Akkumaan isiniin jee taa gartee waan hin dhabamee fi waan hin badee fi dhugaadha gara ji'a afuriitiif hin deema eegaa sooshaal miidiyaa gubbatti ol hin bahinii fuula dura waliin dhufna jechuu barbaadeeti. Fuula duraan isin ibsuun kiyya hin oolamu amma immoo dhuguma akka leencoon isinitti hime isallee magaaluma keessatti osuma deemnu waliin dhufne hordoftoota irraa baddee jirta hordoftoota wajjin wal si garsiisaa jechuudhaan irra akkuma mana waliin dhufnetti kaameeraa kaayyatee leencooni egaa nu mijjatee kaameeraan kaayyannee jechuu barbaanneef. Asirratti ol baasee gaana waan baddeef waan inni badeef si gaafadha jeetee kaameeraa kaayyatee amma naa waan hin badeef illee kaameeraa kanarratti illee hedduu dubbachuu nan barbaachisulleedha. Fuula dura immoo waan hin badeef hawaasa jettee immoo guyyaas hin oolamu yoo rabbi jee ammoo waan takka akkanumatti lafaa kaanii tanaaf hin badeettee dibgoodhuuf waan dubbachuun isa hedduu gaarii miti. Sanumaaf hin jaallisetti aansee immoo qilleensarraa haa gartee sooshaal miidiyaa gubbaa badu malee as keessatti akkumaatu reefuun tana jette ijoollee hedduuf warra dhufan gartee warra asna beekan ka na bilbilanii asna bira dhufan dhugaadha akkasumatti waa hedduu hojjechaa jira mucaa saahiba keetiif illee akkasumatti sirballee hojjechuu jira atuugaa sababa kanaa deemaa dhufte takkanaa Oromoo teenya inshaallah ta'ala yoo rabbi jee ammoo baay'een sooshaal miidiyaa kana gubbaa badee ture yoo rabbi fedhe sooshaal miidiyaa gubbatti ol deebiin guyyaas hin oolamu boleeyyan kiyya ammoo waan hin badeef yoo baay'ee kana mufattanii jiraattan taates fuula dura isiniin araarfadhaa jechuu barbaadeeti ilmaan Oromoo hunduma keessanuu warraan gartee sagaleen deebisiniifis kan hin barreeffaman deebisiniifis akkasumatti miseenjeraan imoodhaan telegiraamiin hundi keessanuu jechuudha. Inshaallah yoo rabbi jee ammoo biyya ormaa tana keessatti namni ilmaan qabu yeroo baay'ee hin mijjatuu fi akkasumatti immoo rakkoo yaman kana keessatti namni irratti oofaa deemullee harkaatuma jirraa kana keessaa illee qooda hedduu fudhachuu hin barbaanne didamtee gaa wanni takka oggosi dhuftee gartee tarii yaaliin immoo gootaa malee sooshaal miidiyaa kana gubbatti ol fiigee illee dubbachuu hin barbaanne jechuu barbaadeeti. Kanaaf walumaa galattuu ji'a afur nasruun isa badee isa kutee warri jettanii na yaaddanii jirtan anillee akkasumatti isin yaade Oromooti yoo biyya jirus kan biyya ormaa jirus hundi keessanuu yoo rabbi jee walitti deebiin keenyaas hin oolamu eegaa har'a akka tasaati kaameeraa gartee leencoon kaa'e nu waraabe asumaanuu gaa salaamtaan tiyya isin bira haa geessu jechaa yoo rabbi jee walitti deebinaan isin jechuu barbaade haalli mijannee leencoo itti aansitee wanni jettee yoo jiraatte.
Inshallah gaafa akkasitti hundumaafuu hidhii bita gaamas booda akka haalli si mijatullee abdii qabna. Yoo rabbi haalli siif goona. Haalli naaf jennaan Hundaa'u anuma mijatuudha beektaa namni yeroo gartee waan tokko hojjetu akkanuma hojiin itti jirullee numaan qabaa. Itti aansee immoo wanni na mudatee sin jirti waan na mudate kana amma dubbachuullee hin barbaanne waan na mudate fuuluma dura gaafuma gartee haalli na mijatee gara sooshaal miidiyaatti ol deebi'een wanni hin badeef illee tanaa jee ilmaan Oromoo kabiyya jirus kabiyya Ormaa jirus hundaa warra gartee hordoftoota keenya ta'an itti dubbachuu ta'a. Amma asirratti wanni biraatanii dubbadhu jirtu kaameraa hatattamatti gartee fuutee raayise. Egaa dingata narra dhuftee lafa naqattee jechaa jira. Dhugaadha. Anneen osoo ittiin himin akkuma isin himisan karatti magaalatti argee akkasumaan qabee jechuudha mana jala dhufee kaameraa kaadhee egaa waan baddeef olbee himi jeeni achiin innis ammaa miti amma lafatti hin qabame inshaallah rabbiin haala hundaa hamicheessuufi. Amiin inshaallah. Akkasitti. Egaa Oromooti inshaallah ta'ala yeroo bijee walitti deebina ammoo egaa wanni biraa wanni inni asirratti dubbachuu barbaadu hin jirtu. Walumaa galatti wanni inni isin jechuu barbaadu warri sagalee naa qabuu turtanii fi hedduu sooshaal miidiyaa kana gubbatti na barbaaduu turtan hundi keessan obboleeyyan kiyya galatoomaadha. Dhiifama naa godhaan isin jechuu barbaade warri nama mufatta yoo jiraattan keessattuu warri gara WhatsApp, Imo, Telegram, Messenger kanneen warri gartee sagalees bilbilaas jechuu turtan. Habarreeffamaallee hundi keessanuu dhiifama naa godhaan isin jechuu barbaade yoo nama mufattanii jiraattan ol baheetiin yoo rabbi jee gola artii faamilii gubbatti ol baheetiin isin araarfadhaa natti mufatinaa isin jechuu barbaade Oromooti. Inshaallah ta'ala ammoo waan keessa ture tanii ammallee irra jiru yoo rabbi jee gaafaan achi gubbatti ol bahe dhaga'uu teessan jechuu barbaade itti akkanaati leencu. Egaan sardeetiin lafatti qabee sanumaaf inshaallah asumaanuu warreen faamiliin kiyya golaartii Oromoodha sirbas waan barbaadan waa hunda jechuudha itti qabaannaan isiniif dalaguu danda'a jechuudha. Inshaallah akkasitti gaa faamilii kiyya mee kunoo golaartii Oromoo atis gabaamuun dhaammattoo jiraate. Wanni dhaammadduun qabu Oromooti bakka jirtanitti wanni nan isin joo jiraatte bakka jirtanitti hunda keessanuu nagaa rabbi isinitti haa ta'u kan dhukkubsatees dhukkubsataa keenyaas rabbi nu haa fayyisu rakkoo keessa jirus rakkoo keessaa rabbi nu haa baasu kadoo jirus rabbi rahmata haa godhuu fi yeroo tanatti wal nyaachuulleen qilleensa kana gubbatti gartee wal arrabsuulleen jecha waliin jechuulleen kutaa wal qooddanii gartee maal jechuun kunillee nurraan eegamu nurraan bareedu namni biyya Oromaa tana keessa jiru wal jabeeffatee akka sabaatti wal jala deemuu qabaa dhuguma wal jaalatu qabaa wal gargaaruu qabaa kabiraa wanni hin jechuu barbaadu hin jirtu itti aansee biyya Yaman tana keessatti nuti mataa keenyaaf ukkanaa hojii rakkoo keessa irraa maaliif biittiituun biyya lolaatti isinis ni beektani biyya tana keessaa illee rabbi nu haa baasu nuufillee du'aa godha nutillee du'aa isinii goona inshaallah gaa hanga gartee viidiyoo biraa viidiyootti aantuun walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaa rabbi isinitti haa ta'u isin jechuu barbaade Oromooti.